ani jibbashin qabu jedhe sigale isuma sheenna kaadeni yu aare male jibbashe hin qabu yo riyaadin fidu barbaade singargara waliin finna akasitti dalagaa gashita akasitti haa dalagattu jabaattee dubartee cimtu haa taatu na jaallatus na jibbitus ani biran dhaabbadha jedha ture mucaan kun miskiina onnee isaa qulqulluudha arraba kan kiyya akkan itti arrabse bismillah wallahi wabillahi garuu ani akkuma jara kaani miqqanyaaf yookaani itti hinaafee asadeensi ajira garuu inni dhugaatus akkas godhaa jira malee isdii takkallee hin qabu kayru mucaa xiqqishoo daa'imni kun ani duraanillee nan jaalladha ani wallahi wabillahi naaftaa mucaan kun sinigale ani sababa siiti mucaa kana arrabsee arraba kiyya arana kenne keerudde Oi, nanto murasar, angka pakai kabaji, nabela. Age faduk so orang mau kasih dia cuma pada. Age fada orang mana masih ni dia cuma pada muncakun wan haka kabu fi mana aku di dalam kairu. Lenca ja bayam basi. Usun sini ibi kesa jirtum basi. Wallahi billahi. kairu si banna tachu lenca meka Wallahi lenca jambasi. Ini mana sawarin video di sini agar sisa kakak. Anak tidak. Amma laka sira wannan damta ka buto konjur. Yosin miskina kenne tan nan yosin asli ba miskina tana. Yemsi tan nan debi. Masalama. Nen kairu sama aku jangan kairu. Tinggalnya nyadu, anak sesinjare nyadu tinggalnya mana tinggalnya. Diri tu kau tinggal di Aare gedi birri koy khalid wan gafada banat keerudini egalen cabafte kala ase yani oto sini duga dufte dubatte lenca sande bisu biturte Wallahi billahi ko ni sakati sawore jirala ko ni ngadi buen nani malakatin debu ulal malaka kesa inkisara la makisara ka bala ko ni sun oni sini galo gob lenjati warro bedaf imura yero dufes sini gale Dachai saat ini kapal edan, iliki damiti sila edan bas. Ogam bas aja dulu les. Kenya Gina akamit lavigal teo fikeni temo kerudin lavigal tekeni temo gastina marato fikeni temo transfer nugo temo sekondi to korrat ingadi sekondi to korrat tito kin kan ko kombiloki jalati jalati wonni sini tinya tamte oso ijollen dan de tikabata ni koratani basu dan daw bawo masan tito kican kana jala dum nani inagar sisa jala akalen cakana tro Tito ki nada gefada Tito ki ko ebino ki jala basen Tito ki ko tin kesa senen lencar kan kana trop se kai lensara kai masalam abban feti argun dandesu enyu takka kenname malira takka kenname argun dandesu oso Tito ki sungaru bloki jala baye Tito ki sanan kana jala dufani gafasan gafa nasira jirusan ilal kuno giftina kanette mullat wallahi billahi mullata Botalen cake New York fani na jalakan nilala ni mulla tetu akame ka kennan animmo wasi gafa dafani gafi kana debis gafa ati fi si wal jalatani akka isin tuktukitti qabattu akka isin maaltato gafa sana abba fede yote yo namisi wajin jiru sare gafa abbaan barbaade ol baye afaan sitti banu kamali dafati nama debi debitati Obboleessa kiyya na dhaggeeffadha wannan zimmi jedhee qas jedhee tasgabbaa'ee waan kalimaa tokko malsii tokko naman deebinu tokkummaan akka kachiisuu barbaadee naan kaleessa laadha deemaa tiitokii qoradhaan jedheen ani waa'ee kanaatti hin galu an dhugaa jirtu wannan nusu tokko hin jiru sinii galee osoo isiin dhugaa jirtu baaftee dubbatte summa wallaahi ammas hin qaxxaatan laal giifti sana dhiisaa ammas hin qaxxaatan fideen kenna dubbiin illee giidha sinii galee Ijaru jabesite ijiki ajabatu orang pertama aku orang lagi tarik kisah talu bakante ማለት ነው ታሪክ አጎቴ ፍረሶ ሲጀመር መነከራ ለጌፈዳ ቲቶኪን ሱን ኢሜል ጅጅሩ እንደው ጎንኩማ ቤከን ላል amma bulti afur jawwala ko keessa taawutti imeelan jijjiiru keessuman seena malee imeela jijjiirachuu danda'u lakkoofsa jijjiiruu danda'u Oggaa kana ni jikala. Wanni kun akkana godhu malee naan ta'u ideen keessaa guuree akkaawuntii koo irratti garroobsee sila akkaawuntii koo na biloottee jirti intallee. Hedduma duraanitti dhaqee akkaawuntii koo deebise. Qilleensarra galee jira. Eenyu argaa baasu.
giiftiin ba'ee jira eessa dhaqe akka maallaqatti ba'ee jira canna kamanii daddabanii niisani kun sammuu keeruutiin dalagame. Khairu. Salaam alaikum. Wa alaikum salaam. Sibani Oromo na tu dore na ketesi. Mana keerrooti na biyoo gadi ammamu. Ila amma dhugaa jirtu baasuu dhaqeeraan wallahi somu caawwan dhugaa dubbattee ol galchaniiti dhugaa jiru baaseen intalli kun yoo sin dalagaa galfamaa jiraatte amma maallanni sun kueni kuma 200 suni kaffaluu deemuufani. Sini galee bilooki fudhatan ruuziin fuchuudhaan himbii jette intalli. Sini galee egaa hundatti si nyaataa jiraanis akkanis irraa qaba. Isi jaallataan ture yoo nyaadhe maal qaba kueniin keessaa baasa. Yo isin immoo namaa geessi jettan. Ingeessin alama sheekhaa. Doktora siniitiif hingeesse kenna leenca. Gurbaan maratii. Adamtarraa qabu. Leenca karaa giiftii ofii kennite asirratti ofii kennite geeru. Barbaadee sin agarsiisa viidiyoo san baasee sin agarsiisa leenca jaa. Maaliif kennitaan jedhe asliidha maaliif kennitaan? Maannoo. Doktora Siliidhaa kenna jira daballi waan akkasii nama afaan kenna minaame deebisuudhaan amma caalu baaddee be'a. Khairu Kan Abbo Sheekh Hasan jira dhaggeeffadhaa fatwaan godhu jira hukumin godhu jira maal taatan? Ati Oromoo miti? Oromoo de. Ishinis Oromoodhaa miti? Maa waa'ee horii abbaa ishiitii Oromootti akkaamitti isatti Oromootti naqeemi? Atis Oromoodhaa nyaadhu hukumii anaa godhe Sheekha Sheekota. Gaaffii asirraa qabu dhufee na gaafatu. Nama tokko ililija kan kennin. Waan Oromoo Afaan Oromooti kun. geeru warabbal gaafaaf akkasi shakkinitti mul'atte. Antasuma kana shakkine wallahi ergasiis irraan balmaa ture. Jechuun keeruu wama as keessa jiru wama tokko siluma qullaa arge akkaawuntitti giiftiin tokko keessa jirtu keeruun hin agarreedha hin balmaa ture. Ati lakkaa dudduuba keenya laabii banattee dhossitee. Akkama kan nama beekaam keessa seeneeraam. Akkama kan nama beekaa bar laabii banuun koo waa hunda fixee tan laabii seenee baraan. Siigalee sagalee waraabbadhee waa hunda fixee ka'eetan. Laayibii seenee dhufe wanni dhufe yaa dhufu jedhee wantoonni immoo imeela naa jijjiiruu hin danda'u wanni yaa dhoo jedhee tan laayibii ba'e. Liivilii mee qarra turte qubsuun gaafa sana akkaawuntiin qubsuun liivilii mee. Dhajaarra jirti liivirii 26 galte dhattee. Garuu waan gaafa si qaba gadda hoggosi gaafannu leebilee ati hoggosi gaafannu nutti himuu diddee bakka san maaliif himuu diddee ani hoggosi leebilii ishidhaa hin beekuun hin jette ilaallee hin jette. Liibilii nagarre ijoolleen 16 jiran jedhan malee. Wallahi liibilii la lemma dhugaadha. Liibilii isa 16 sun manni irratti walii galee. Amma walii gala meeqa keessaa dabalfatte meeqa dhaqqabatte? Ammoo kuenii kuma 200 wayi keessa jiraami. Leenca jaha darbee jira viidiyoon isaa jira viidiyoo isaa isiniin baasa. Jahanuu mara darbiteemi? Viidiyoon baasin. Viidiyoo ragaa viidiyoo rakkoon qabu viidiyoo fedhanii maxxanfadhu rakkoota kan qabu maallaqa maallaqa Oromooti luchii haadha ishee asaltumti yoo shallee baalageedha. Ammaa akkaataan ishiin itti dhiifama uummata gaafadhu jennaan ni lolte namaaf sagadamaa itti lolaa jirti siigalee nama haa kabajaan qabne namni akkasii danfa Oromoo nyaaturraa ilmi dhiiraa tokko muuta jarri bara mana bunnaa beetii kanuuf isaa mitiyoodha. Amma keeruun ati quuftuun anne Oromoo atte giiftiin kan Oromooti ati ilma Oromoo. Hinanne isumaan malte. Hinanne keeruun hinanne isumaan malte. Rabbitu isaa qooda isaati. Obboleessa nana tenjinaati. Qooda keeti danfa keeti. Wal jaalachaa turtanii daloon gantuudha jibbaa kan keeti kun. Gurbaan wal giiftii sanarraa damtaa tokko hin qabula. Giiftiin sun amma isaa sawwareen jira. Amma sana Oromoo miskiinatti rakkataa jirtuuf hin geesse kennu wallahi itti dabale. Qoy yeroo tokko qoy. Akka feetiin kenni garuu namatti hin kennin. Akka feetiin shara fi ati akka feetiin miskiina kanniif malee Oromoo amma dulloonni agaasanii tun gayyaatee malas hin jetti. Fidii sin jedhanii dubbanii sin jedhan jedhanii isaanitti hin kennin. Warra nama ati sin warra. Wala bilaay baafeetiin nagoon. Kanin jiru giiftiin reefu katti kan itti jiru sanirraa himu kabiraanirraa. Itu fakati sanaa turte takka sanirraa himoo kabirarraa. Sanirraa hiika gadi bu'ee jira barsuun. Kan gadi bu'ee jiru maal? Gadi bu'ee jira. Sawwareen jira dura buusee sawwareen jira. Hayiru. Warra ajjala jiru yookiin namni tokko koomentiidhaan hattu siin jennaan hattuu jechuun ati dhattee kiisii namaa keessee wajjin qabamuudha. Yoo wajjin qabamuu baatte iyyuu hattuun jedhamtu si galee. Ati immoo tuyyuu Oromoo fiddii sii kennitee waa Oromoo nyaattee
wanni ati deemtu hin jiru. Ati goota mucaa wallahi billahi goota itti ana azabatti gala. Wallahi laasim barumsa illee qabda qabdi. Tiktookiin bilaanis kiyyaa maallaqa tiktokii kiyyaa sin fudhanne maallaqa na dawwatte na bilootte sinii galee ammas immoo akkaawuntii sanarraa iimeela kanan baasee jedhee wannan fudhachuu barbaade tokko hin jiru. Osoo mucaan tarra gaggaatee nama nagaa taatee dhugaa jirtu baafte wallahi kweenii ilaal. Dhaggeeffatu keeroo amma dhaggeeffatu haasaan nama dubbanna. Haasaan lama dhiiraa dhaggeeffatu. Keeroo dhaggeeffatu. Maal goota beekta? Keeroo. Amma giiftii sana baaftee leerattee maallaqatti hin jijjiirini namaa sillaatini nama abbaa fedhatee ganin jimjedhi haa taa'u ajandaan kun qabbanaa'u erga ajandaan qabbanaa'ee jedhee giiftii kana maal akka guutu baafachuu ta'us deebiftee quftuu deebisuu ta'us erga ajandaan qabbanaa'ee hojiitti hiikta malee ni barrii abadan sa'aatii kanatti namni girri kaasee dhattee nam tokkotti hin kennin ofii keetis dhattee maallaqatti hin baafattin ilaa. Nam tokko sibilii tokko irraa hir'isin haa taa'u akkaawuntii nama kee keessa taa'u. Miidhagaa wanni tokko wanni walii himuu qabnu amma maammaa shurrubbee faadha warri jikasitti miidhame yoo gargaaruu taate Oromoon miskiina tokko hin qabdu ni kijibdi hattuudha. Namichaa qadabe maammaa shurrubbee qofa maallaqa san baasee reyaala 5,000 baasee kijibaan nyaattee ijoolleen sun farshoo ittiin dhugan digalee farshoo ittiin dhuyina eeganii viidiyoo ofii ta'anii laayivii ta'anii haasaa turan. Yoo barbaachisaa ta'e maammaa shurrubbee qofa maallaqa isaan irraa deebisi malee maallaqa isaanii hin kenninaa. Maammaa shurrubbee laa turumba beeku sirreemiti nee bara. Ilillii tokko ta'u si ila kuinii keeruun baafate kun isa geema isiin taphatte sanarraayi. Leenci jaa sana malee kan duraan keessaa. Intaloo mana geeffata miidhagaa intaloo kijibanii intaloo fayyaa qabdu intaloo gargaaraa intaloo balleessanii bara. Kun adaba haa ta'u adabbii isaaniiti. Warri feemasa Oromoof hin jettu namni meeqa jira namni Oromoodhaa kakaleen feel taate akka itti wallaanamu dhabee waan haakimaa dhabe hin qabne. Ila turumbaddu akkas sheekaa haa ta'u qeesii haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u. Ilillii nam tokko hin kennin sa'aatii kan sitti malee. Ilillii tokko dhuftee nam tokko hin kennin. Ilillii tokko abaaboo tokko. Sun gadi bu'ee jiru imala miidhagaa. Sun gadi bu'ee jennaan maallaqatti illee ba'uu hin danda'u. Kuweenii keessa jira. Kuweenii keessaa maallaqa gadi buuftee jennaan bootaa kuweeniitti gadi buuftee jennaan kennamu maallaqatti ba'uu hin danda'u sun booddee. Waan gadi bu'ee jiru. Erga ajandaan qabbanaa'ee jedhee maal akka gochuu gootu booda sana hiriyoota kee waliin ta'us ofii keetiin ta'us ofii mari'achuu ta'us ofii murteessuu ta'us hiriyoota kee obboloota kee wajjin murteessuu ta'us booda sana maal akka godhamu goota malee amma sa'aatii ajandaa kanatti giiftii kana walii gad eenyuun galiin kadhatti galee. Akkasuma. Amma goota sin jennee booda waan biraa nuuf dutti gadi hin fidin ati amma goota jennee uffatu eegalee nuti anamma hawwitti siidhaa deema. Deemtee bakka biraa dhaabattee nu qaanfachiisin. Ilaa turumbadu dubbeema miidhagaan jira baay'ee tokko bareedduudha maaliifi kweenii ammatti maamma shurrubbee gargaaretti dhugaadha mucaan suni galata guddaa qabaanii maammad suni gargaareera hanga nama tokko oliitti kan gargaaretti miidhame isaa akkatti dubbattetti garuu dubbii miidhagaan jedhe sana baay'ee tokko natti tole maaliifi mucaan kunis nama nyaatu osoo ta'e giiftii sana keessaa baafatee fixee eega tiiktaakii ofirra galfatee booda waa hunda eega xumure booda viidiyoo waraabee eega viidiyoon qollafame booda laayivii sana si galee otoo nama hatuuti giiftii sana keessaa baafateera tokko tiktaakii ofirra galfatee lama zimmi jedhee ta'a si galee amma eega waan kana hunda ofirra galfatee dhiirummaa isaa waa hunda eega mul'ifate booda giiftii jirus eega dhufee himee booda giiftii sanas keessaa hin baasin namaafis hin kennin gaafa dubbiin kun intalli dalagaa galtee gaafa ajandaan gara keetti deebi'ee uummanni dhufee si gaafate waan itti ba'uuf deemu tokko namaa wajjiniin nama barbaadde wajjiniin mari'adhu ol galfadhuuti wajjin haasa'e malee akkuma madhame giiftiin baasin atis immoo jetteetta ansaan dhaggeeffannuu laawwaata ansaan wanni ati godhuu qabdu dhaggeeffannuu wanni sirreessuu qabdu asirratti isa dura namni uummata gowwoomse ijoolleessan muzammilii fi usmeen gaafatamanii maallaqa san yoo deebisan inninis sanboota qorannaan isaatti aana ummanni jara sanittuu gabbee jara sanuun gaafatin gaafa kayruu gabbee kayruu afaan kanuun kayruu gaafa. Laa warri immoo keeruudhaan hattuu jechaa jirtan deebisanii qaba waa tokko. Birrii gaafa qoftuun kontiraataa ittiin baatu riyaala 7,000 Oromoo irraa sassaabame. Ijoolleen jarri muzammil birrii riyaala 70 qofatu mushawaaraa kaffalame jedhan. Birrii 7,000 moo 5,000 sittat godhanii nyaatan dhaqaatii sana fuudhaa kottaatti leenca ja'a keeruu gaafadha. Yoommoo mucaasa kanaan affechaa jirtan. Jarri sun sitti godhanii sin dabuuganii wanni ajjechuu barbaadessanii. Akkas. Inni kun geeftii kunillee birrii callaa riyaala 70 qofaan mucaa fe'anii birrii 7,000 ol nyaatan
muzammilini fusumen afaan jiraatiin dubbatan viidiyoo sana namni nagarra hin jiru. Keeruu asitti ni bartaa suma jechuudha. Hattuu jechuun dandeessan. Giiftiin kan Oromooti, inni kun ilma Oromooti, quuftuun intala Oromooti, quuftuun nama haa qabu, keeruun nama haa qabu, jarri lachuu nama dalagachuu danda'an. Yeroo tokko waan fardaan barbaadan lafatti argatu jedhan akkuma sanadha. Bakka riskiidhuma barbaaddee mana isaa dhufte mana keeruu. Salaamu alaikum Abduu Sadubbat. Keeruu. Waa baafatteetta motora maqaasi balleessaa Ruseel. Maalin jalattiin cabse malee tu jari achi keessa taa'anii sitti naanna'anii taa'u. Ati baateeti maagiin. Keeru. Gaafii takka si qabu. Barbaadu sabda dubban dhaabannee waan akka yaadaatti yaada sii kennine oo barbaadee fudhata barbaadan dhiifta. Maal nan jettan? Maal barbaadaati? Silaa biyya kana dalagatu malee yoo inni biraa furmaan waan hin jirreef maal barbaadaati walumaa galatti? Tokko faaratti qaamaan kun kootuu waan dhiyeenyatti naasirantee namichi na baay'ee biyya galuuf fedha. Faaratti. Biyya namni itti baasu qabdee dhaqee biyyatti dhaladheetti agarsiisuun qaba ture. Rakkoo miti inni haasaa biraati hafu viidiyoo sun garaa sun ga'u. Lafaa dhiifama jettanii biyya dunyaa irratti kolfuu wayya. Suni galee dhuskachuun wayya. Utuu rakkoo uffata Afrikaan hin dhuskamatee ana ture dhuskadhee dadhabee. Hin bahee rakkoon qabu gaashee eeggaa immoo alhamdulillah waa hunda irratti iyyuu hordofuun innus amantiin keenyas gaariidha. Saniifuu maal jettan sin amma dalagaan galaree durayyuu akka dhiiraatti dalagataan ture mana keessa dadhaba. Wallahi inaari naashii dhiifama yoon balleessallee gizee meeqa dhiifamni koo kunillee nas tallee anayyuu naas tallee sin gaafataa oolii. Saniifuu dalagaa magallaa dhiisa. Dalagaa si galuu fi ta'e walumaa gala dalagaa mana madaamii deemtee dalagatu barbaadachaa. Maal gochiisinis Oromoo iddoon nan deemus Oromoo eessatti hojjetu malee nyaattu bara. Kun immoo rabbeecha na gargaartan uummata fuulduratti jaallata. Akkuma Roosiin jette iyyuu namni sin biratti hin tolle egaa eessatti dhagamee toluma dhugumaa bara. Saniifuu alas marmaarabaa naga shana ilaala waa hundaafu. Achitti immoo tarii yaani ati taatuttanii sirratu hin danda'a. Yookiin amalan dhabe kana amalan nama kabajuu kana baay'ee waan irra ilaalamneefu achitti immoo sirratu hin danda'a waan ta'eef mana arabaa naga shaabalas. Baay'ee bareeda. Rahima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دلقان سبيل جبتين جرتي. كيرو ميالتا كتعرانا فيني. Rahma qoyal tokko bareeddu. Addu jaruma biratesse jarri hojii akka gashanuudha. Sagaleen hin jiru? Okay. Sagaleen hin jiru? Nus hin barbaanna barna an kaleessa Ni jira sagaleen ni jira. Okay. Jara jalaatti mul'ataan jiru waan ati hin jirreef dhaggeeffadha. Irra deebi'een dubbadha. Roozii yeroo haasa'u jettu dhiifamaa wajjin nanaasaa jedhi. Hin seenin gidduu. Ilaa dhaggeeffadha. Amma akkanatti mul'ataa jirutti quuftuuni qeerroorra namni naaf taruu hin jiru. Sunis Oromoo kunis Oromoodha. Hojii qofan barbaada jechuunis karaadhuma jaraatiin hojii seenaadha. Isni galee karuma jaraarraanin hojii seena erga hojii ta'e sunis Oromoodha kunis Oromoodha hojiin seena jedhaa jirti. Kanaafuu qeerroo kiyya ati utuu hojii nuuf seensite nutti tola jechuudha. Mucattiin kun kan si biratti sirroofne kan sin dhageenye nama biraa dhageessiin tasuma hin danda'amu. Tasa lubbuu sitti waa biraas fiddee nama sanaanis olloltee rakkoo biraa keessa seenuudha malee dhugaa yoo dubbanne ta'e. Fuula sheerraa fi yaada sheerraa kanan argaa jiru jaallattee simbiraas deemuu barbaadaa hin jirtu. Akka mallisiillee isiniif isin taane argaa jirti. Isin immoo isiidhaaf taatanii jirtu. Akka haadhaa, akka obboleettii, akka obboleessaa isin godhattee jirti. Osoo jibbaa keessa qabaattee rakkoon qabu bakka Roozii biran deema yookiin Rahimaa biran deema jetti. Dhugumaan Roozii hin beenna miidiyaa irratti garuu Rahimaa hin beennu. Rooziif quuftuuni gaafa wal bira gaanii
dhiitichoon osoo hin taane shattaaf billaadhaan ol waraananii torbee takka booda. Maaliif Roozinii fi quftuun tokkicha jechuudha. Miidiyaa kana irratti borimmoo jara tola ajjeeseedhaan rakkoo biraa keessa seenna. Rahimaa hin beeku. No mama kiyya dhugaa walitti mul'atu. Siifan tirfii biraan aseen yoo ergama qabaatte ergama biraanii of duraan gashaan jennu. Of duraan gashaan jenne aasaa adda baafadhu ati okay? Aasaatu adda baafatin afaan hin banini. Dhimma rakkina biraa yoo narraa qabaatte malee ana biraan dalagdu of biraan dalagsiisan jenne ani. Aasaa tirfii biraan aseeni. Naina saa mahayyi. Isa Rozi la mira waan biraa isiillee waan biraa jechuun osoo hin taane ani kaleessa maal jedhe ani yoo barbaada